Namoonni amantii waaqeffannaa hordofan. Amantii isaaniitu amantii nama bu'aa ja'amoo maal sababaan quraana rabbii gubaniif? Darasaa ilmi rabbii baratuudhaaf biyyaa baatti dura uffata isaanii gubuun, kitaaba isaanii quraana rabbii gubuun uummata waaqeffataa maal isaan fayyada? Yoo warra amantii musliimaa hordofuun hoggaa wal dhaban, yoo seeraan fayyadamanoo maaltu duraa bada? Arraan tanaa aanaa hawwii guddinaa Harargee lixaa magaalaa bu'ii bika jaamtutti yaa'ii guddootu gartee wal dhabinsa guddaatu uummata Oromoo kan amantii musliimaa hordofanii fi amantii waaqeffannaa hordofan jidduutti tahee ture. Maddi yaa'ii tanaa eessarraa burqee yoo kaitu taate sababaa gartee kaleessa guyyaa isniinaa baaji'a waxabajjii bara 2017 guyyaa lammaffaadha. Ilmoon takka gartee uummata waaqeffannaa duraa ijoolleen takka shafaa taate. Uummanni waaqeffataadhaa kaniif gartee aanaa hawwii guddinaa keessa jiraatan duraan qabroota kan musliimaa wajjin fayyadamuu turan. Hoggaa duraa du'anis uummanni musliimaatii fi uummanni waaqeffataatis bikkoota katti awwaallatan. Ammoo dhiyeenya kana uummanni musliimaa uummanni waaqeffataadhaa akkaniif gartee qabroota keenyatti hin awwaallanne egaa amantiin keenya adda adda kan taatu taate isaanis qabroota dhuunfaa kophaa isaanitti haa gartee haa awwaallatanii jechuudhaan seera bira deemanii uummata seerarraa waraqaa fudhatanii akka jettiin qabroota musliimatti uummanni waaqeffataadhaa hin awwaallanne godhatanii turan. Ammoo daa'imni guyyaa isniinaa wajjia waxabajjii guyyaa lammaffaadhaa du'e kun qabruma musliimata kanatti awwaallanayanii gartee uummanni waaqeffataadhaa kun yaa'ii godhanii jechuudha. Sababa uummanni musliimaa dhoorkataniin uummanni waaqeffataadhaa guyyaa kaleessa guyyaa isniinaa san darasoota gartee majlisa akka beekamutti gartee majlisa guddaatu gartee aanaa hawwii guddinaa keessatti bika magaalaa bu'ii jaamtutti sheexahaa jaamuudhaan kan beekamu gartee ichi darasoota hedduu barsiisaa jira. Sababaa saniin uummanni waaqeffataadhaa gartee ijoollee darasaa qur'aana rabbiitii fi kitaaba adda addaa kan ijoolleen kalawaa isaanii dhiifattee biraa gartee bobbaa qaraatii sheeka bira kutte uffata darasaatii wajjin kitaaba durjii guutuudha gubanii jechuudha. Maskootaan gaazatti facaasanii guban. Uummanni waaqeffataadhaa eeganii fi quraana rabbii amantii teenya tuttuquu gartee dhiisuu didan ni garsiifna. Ni garsiifna firraa dhoorkina inshaallah. Nuufi isaani. Yoonii fi nuti gartee irraan kafalle nuun namaa miti. Arraan tanaa garuu alhamdulillaahi galma isaanii magaalaa aanaa hawwii guddinaa san keessatti banziila rabneeti gumnee dam goone garaa if qabbaneessine. Inshaallah wiliidha garaa if qabbaneessu teenya hanqana caalaa. Eegi isaan gattattaa'uu didan amantii teenya nuu kabajuu didan qur'aana keenya tuttuquu dhiisuu didan wal garsiifna inshaallah. Nuufi isaani. Warri viidiyoo sana daawwataa jirtan laayik sheer godhuudhaan uummata musliimaa biraan naa gahaa. Galatooma.